Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Gaaffii irra caalaan keessan gaafataa jirtan akkasuma erga haaraa Google AdSense irraa gara emailiitiin YouTuber maraaf ergame maal akka ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haga dhuma barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jecha akkasuma laayikii gochuudhaan eegalaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Gara barnootaatti seenuu kiyyaan dura namoonni baay'een gaaffii takka deddeebi'anii na gaafatu waan ta'eef Abdul Abbiin jala playlistii jala yoo seentan namoonni moonii guutuu barbaadan mata duree playlistii kana jala seenuudhaan dhimma AdSenseetiin barnoota wal qabate playlistii kana jala seentanii barnoota AdSense kana jala bal'inaan argachuu dandeessu. AdSense kana keessa yoo seentan monetizationii guutuudhaaf moonii guutuun dura maal takka isin barbaachisu akkaataa baankii itti guutan baankiidhaan wal qabsiisan akkasuma dhimma piiniitii fi dhimma adabbii AdSense adda addaatiin wal qabate bal'inaan playlistii kana jala argachuu dandeessu isiniin jecha. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu ergaan haaraan emailii irratti ergame kun maali ka jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Emailii kanarra seenuudhaan Gmail ka jedhu kun ni jira. Gmail kanarra yeroo seentanii YouTuberii baay'eedhaaf warra AdSense banatee hundaaf ergamee jira ergaan kun. Google AdSense jedhee jira site management jedha yeroo keessa seentan jechuudha. Google site management in Google AdSense waan jedhuun mata duree Google AdSenseetiin publisher ID keenya waliin ergaan haaraan kun kaleessa ergamee jira jechuudha. Guyyaa kalee yookaan Februaarii 20 irratti ergamee jechuudha. Gaafa 20 yookaan immoo ji'a sadaffaa gaafa 20 guyyaa 20tii qabee bara 2023 itti AdSense keessa wantoota jijjiiramantu jira waan jedhu baasee jira. Suuraan kun hedduu hin mul'atu garuu zoom godhee isinitti agarsiisuuf yaala. Akkasuma AdSense keessa seenne ergaan haaraan kun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Ergaan kun egaa dhimma AdSense irratti ilaalchisee ergaa ergameedha. Wanni haaraan itti dabalame maalinni? Doomeniin haaraan dhufu maalinni? YouTuberii hoo ni ilaallata ka jedhus waliin ilaallaa jechuudha sirriitti. Ergaa haaraan kun warri isin qaqqabe marti keessanu sirriitti itti xiyyeeffadhaa isiniin jecha ergaa haaraa kana maal akka ta'e bal'inaan gara AdSense deemuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. Ergaan haaraan egaa bultii 20 baatii ittaanu bultii 20 irratti hojiirra oolu kun maal akka ta'e gara AdSense haa deemnu. AdSense irratti sirriitti ifa isiniif ta'a Chrome yookaan Edge waan barbaadan fayyadamtan. Akkaataa itti AdSense irra seentanillee playlistiin barnoota AdSense jalaa argachuu dandeessu. AdSense.com jechuudhaan sarchii godhanne gara AdSense haa deemnu. Baay'ee salphaadha wanti inni erge jechuudha. AdSense.com kana sarchii godhachuudhaan gara AdSense haa seennu waliin. AdSense.com haala kamii akka seenuu dandeessan playlistii jalatti agarsiisee jira. Ni xiqqaata waan ta'eef bilbila kiyya osoon dalga jallisee isinitti agarsiisee irra wayyaadha. Yoo zoomii godhames xiqqoo isin rakkisa waan ta'eef sarara sadan kana tuquudhaan bilbila kiyya dalga jallisee isinitti agarsiisu akka qubeen hundinuu sirriitti isinitti mul'atuuf jechuudha. AdSense kutaa mataa ofii qaba. AdSense kanarra yeroo seentan we got your payment info ad site wanni jedhu kun wanni fuula dura irratti hoomii irratti haala kanaa isinii dhufu. YouTuberii hin laallatu wanni hoomii irra jiru kuni sarara sadan sana tuquudhaan gara fuula duraa haa deemnu. Sarara sadan gubbaa irra jiru jechuudha. Google AdSense cinaa jiru kanarra tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu YouTube for AdSense jira. Site ka jedhu jira ammallee YouTubein qobaatti bahee jira jechuudha. Home Ads Site. Site kana ilaalchiseeti ergaan haaraan kan ergame jechuudha. Site kanarra yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu site nun jedhee ad site waan jedhu asitti qaba. Yeroo sin keessa seentan Arl of your site jedha. Duubatti deebinu. Kana jechuun sarara sadan sana tuqnee YouTube AdSense for YouTube ka jedhu YouTuberii ilaallata. AdSense for YouTube inni jedhu kun jechuudha. Maaliif YouTubein AdSense irratti qobaatti baafatee jira waan ta'eef jechuudha. YouTube for AdSense inni jedhu YouTube ilaallata akkasuma paymentiinis YouTube ilaallata jechuudha. Garuu waan biraatiifis ad site irratti fayyadamuu ni dandeenya. Anyhow sarara sadan sana ammallee tuqnee yeroo ilaallu YouTube for AdSense bakki jedhu ni jalqabaga YouTube ilaallata. Ergaan ergame garuu site isa jedhu kana ilaallata. Site isa jedhu kana ilaallata waan ta'eef namoota website adda addaa moonii gochuu barbaadan akkuma YouTube jechuudha. Jara ilaallata malee warra YouTube hin laallatu jechuudha. Site isa jedhu ilaallata. Ammallee warra YouTube kan ilaallatu payment info kana. Payments ka jedhu kana jechuudha.
Kanaafuu walumaa galatti ergaan inni haaraan iimeelii irratti ergame waa yuutuubii jecha AdSense banattaniif dhimma saayitii ilaalchisee ergame malee dhimma yuutuubii ilaalchisee miti jechuudha. Kanaafuu ergichi guutummaan guutuutti yuutuubarii hin laallatu jechuudha. Warra weebsaayitii adda addaa moonii godhan qofa ilaallata malee. Kanaafuu wanni inni yuutuubiidhaan wal agarsiisu hin jiru isiniin jecha ammallee irra deebi'ee si yaadachiisuuf Abdul Appin jala seentanii pileeylistii jala yoo seentan barnoonni martinuu adda addatti qoodamee jira. Pileeylistii jala seentanii barnoota AdSense, barnoota Facebook, seera yuutuubii wal qabate guutuu achi jala sirriitti argachuu dandeessu. Keessattuu dhimma barnoota AdSenseetiin wal qabate bal'inaan as jala argachuu dandeessu. Dhimma monetization guutuu, dhimma poostaa, dhimma postal koodii, dhimma AdSense isin adabe mara guutuu isa haala salphaa ta'een as jala argachuu dandeessu. Isiniin jecha ergaan haaraan ergamee isin rifachiisuu hin qabu. Yuutuubarii gonkumaa hin laallatu. Kanaafuu yuutuubaroonni moonii taatan rifachuu hin qabdan. Isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaataa akkasiin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii gochuu hin dagatinaa. Isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.